Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu obboleewwan kiyya qaqqaalii fi gaarii akkam nagaa jirtanii baga jiraattan Jumaa Mubaarak siin jennee ragaatii nabii rabbii ergamaa alamaa irratti salawaata buusuun dagatinaadha. Allahumma salli sallim ala sayyidina Muhammad. Obboleewwan kiyya qaqqaalii fi gaggaarii warroonni Saudii keessa jiraattan hundi keessanuu warroonni irra hedduu namaa quban qabu aappii Haatunel Plus ka jedhamu aappiin kun amma dura yeroo dheeraa ta'e maleedha akka intarneeta bilaashitti dalagu sini waraabuun kiyya ni yaadatama. Ammas aappiin kun irra deebiidhaan kan soban taane irra deebiidhaan haaromsa godhee jira. Haaromsi sunis aappiilee wanni masmara hundarrattuu akka bilaashi dalagu ifoomsee jira. Namoonni hedduun itti fayyadamaa jiranii san waan ta'eefuu aappii kana gabbuufadhaadhaa itti fayyadamaa isiniin jedha. Warroonni moobaayilii zeenii sawaa akkasumas libaaraa qabdan akka ajaa'iba dalagu jira jechaadha. Ammaaf waan boodaa gaarabbumatu beeka mumkin boodatti dhaabuun mala. Warroonni moobaayiliidha sawaa qabdan jalqaba kanarratti kan fakkii kunoo kun kaas sawaa firii jedhu kana kan bara 2022 akhiratti immoo masalaala qabu kana jechaadha. Kan libaaraas immoo kanumatti aanu kanuma kana jechaadha. Kan libaaraas akkasumas kan moobaayilii akkasuma kunoo moobaayilii qubee X kaa'ee qubee faaraa 33 bara 2022 jedhee kaa'eera. Zeenillee akkasuma godhee kanuma zeenillee akkasitti kaa'eera jechaadha. Kunoo ka zeenillee ka shari'aan biraallee shari'aan gaxar jedhamu Saudii keessa waan jiranitti fakkaatu shari'aa sanatti illee dalagaa jira. Hedduu akka ajaa'ibaa dalagu jira. Zeenii sawaa moobaayilii hunda saahuu akka ajaa'ibaa dalagu jira osoo addaan hin murre ammaaf akka gaarii dalagu jira. Warroonni quba hin qabne quba qabaadhaan siniin jedha. Ka zeenii kana kunoo kanarra dalagaa jira. Ka zeeniidha kunoo kanarratti ka dalagaa jiru jechaadha. Zeenii jedhee qubee taa 3S taa kanarratti akka ajaa'ibaa ka dalagaa jiru jecha warra zeeniitti fayyadamaa jiran dafaa buufadhaa itti fayyadamaa sin jedha. Ammaaf warroonni itti qaqqabatan galatoomaa laayik sheer gochuu hin dagatinaadha. Akkasumas tiktok yes follow gochuu hin dagatina.